Ati ogumee ka share sirra godhee maaliif haruusa dhufu dhabde ilmaasa ay Ati kan salat rabbi namitti disti keessa nyaattu jiraachuu fuute moo luqqa'uu fuute? kana gaadisi jaaladhaan jira kanuu jaluma kana ganna laalteeti malee waggaa gartee gammachuu xiyyaa dhuftee gammachuu xiyyaa irratti hin argamu. Dhugama ati sila sheeka wallahi viidiyoon kan keessa waan kana narra dhufaa jira ber. Ati jechuun tasanii meetti dhiisimai maaliif dhufuu dhabdee dhamma. Inshallah wallahi akka miidiyaa kanarraa galchitu abdii qaba. Rabbi sila gargaaru. Galchee lamaan galchaa. Wallahi dubbiin ni jajjabaatti. Distii keessa nyaachuu akka dhiiftu miidiyaa kanarraa akka galtu abdii hedduun qaba inshallah. Haadha faate illee rabbiin akka ana jiisatti haa jiisu jettee du'aayi naa goote dhan ta'u fiitiifuu jiitee bakka hin geenne maal ana du'aayi goote kalee sadattee hadha du'aayin isin naa gootu kan malee. Hai ati du'aayi abinuma jechuudha malee du'aayi illee ni diddaasa. Yaa abdii waa asii namni wayii hin heerumne balaa ana dhaabe warri miidiyaa kun ati hin heerumtu ati maal hin taatu gaafa makiin heerumte nama raachanii intalti ati dhalte heerumte akkasuma taa'i asuma haasai asuma lallabi. Ati heerumte ati malee guddatta sin jaala. Amma asii nama takka wayii ladda dhiira wayii laddatti nan argine barkeessaan itti barreessanii sila haadha faatee fuudhaarta jechaa dhageenne. Video tokko kalee natti dhufee ka eno kan si maal jedha. Kuulama kuulo mo'ana keessan jedha. Veeloo uffattee dhaabatte yeroo tokko. Horii keessa. Kuulo. Deemanii keessaan itti barreessanii bar. Komantii irratti amma komantii san gattuqee laalee baga haadha faate dursitee haadha faata eenyutti haftii hatama miidiyaa irraa hin galtama mee komantii san gasseen alaala. Baga. Sanii yoomti bar. Aanan moodoo dhiira wayii laddan na argani keessaan dhaqanii itti barreessan sila haadha faatee fuudhaarta. Haadha faatee fuudhaarta jechaa dhagaye. Dubbiin dhufaa sila. Mee wallaa jedha. Dandeettaare. Nyaarii gaafataadha. Dandeettaare. Namni hayi. Mee wallaa dhugaadha. Dhugamaan jaalattee sin. Wallaa rabbis wallaa fusuqa dubbiin ooyiruu kalatti. Jedha akka waan ofii isaa waliin na bulchuu wayiitti asaabni kun itti bu'ee. Asaabni kun. Jechuun akkanuma ilaalanii sodaatanii bara. Taadaa ofii waan tokko jira. Amma alfaate namni akkana miidiyaa irratti ilaalu nama isiin amma akkatti isiin amma gorsee yookaan isiin akkatti qalbii fayyaatiin isiin haasoftu kana jireenyi isiillee akkuma miidiyaa kanarratti amalli isiillee akkuma miidiyaa irratti amma taatu kana akkasitti fakkaata. Namoota hedduu akkasii bara dogoggorri nama hedduu akkasii. Ardii irratti yoo ilaaltu fi haala jireenya isii yoo ilaaltu akka miidiyaa kanaan isiin nama biraati miidiyaa irratti jireenyi isiillee nama biraati. Namni kana addaan hubatu wallaale. Ni galame. Hubatu wallaale. Kanaaf taa'anii gadi ta'e baqa jechuun akkana nama abjuu arguutti itti ta'e. Ni galee. Saniifin gaafa isiin heerumte immoo maal akka taatu namni kun arguu hawwee baqa bira taree amma yoo heerumte jedhee akkaan ofii waan jechuu jedhu yoo heerumte. Eenyu si ebalu si haafuu ebalu si waan jireenyi si kanaa miti. Achii bar dhaqanii keessaan bar bakka guddaan seenna rabbi jedhite si ajjeefti. Akkas. Yoo tana riisarchii gabaabdu takkaan gaggeesse haadha faatee irratti jechuudha. Dhugaadha namni kun akka gartee alaalaaltu osoo hin taane namni kun jireenyi inni miidiyaa irratti jiraatu fi jireenyi inni lafatti jiraatu gargari. Waan inni qoradda keessatti waan takka gartee taaniin hubadheetu jira. Inuma achuma booda gartee inumaa jaaladhee kuulletu dabaluu yaade. Haa ta'u ammoo namni kun. Ana kuullee walitti dabaltee jennaan inshallah korrisi manaa irratti ijaarata alga lafa kan nuyi. Rakkoo qabu walitti gadhiisee jiris ilaala ta'eeti. Ammoo haa ta'u akka namni kana akka gartee miidiyaa irra garuu kanaa miti namni kun laayifii isaa talafaa kophaadha taasirra jiraatullee kophaadha. Dhugaa dubbachuuf waan inni qoradhee gartee achirratti gartee riisarchii akka gaggeessan keessatti waa hedduu takka taaniin gartee adda baafadheetu jira. So kanaaf asirratti dubbachuun barbaadu ammoo namni asirra jiru kun akka asirratti garuu kanaa miti jechuun barbaada gabaabsee ta'u maaliif? Lakki Nuuraddiin nama maaltu harkaa wallahi si fakkaata.
Ati faatee dhuftee as gubbaa teessee eeggoo kana haasoftu jechuun gorsaan haa ta'uuti kolfaan haa ta'uuti waanuma ta'een eeggoo akkasii haasoftu. Amma nama as jala jiru kana keessa parsantii olaanaan kamtu akka jiru beekta nama jireenya lafaatii fi jireenya as gubbaatti haasamu kan addaan gargar baasee hin beeknetu heddummaata. Kana beekuun dirqama bare. Waanuma akkuma as gubbaa jiramu kanatti lafarratti illee jiramaa jetee akkasii ka'amanutu jira. Haa ta'u namni kun ana dabalatee haati faatee lafa gadi buunaan nama lafaati. Jireenya lafaati. Nama tasgabbaa haadha tasgabbii fakkeenyaaf amma as gubbatti yeroo haasofnu kolfaa taphachaa waan barbaanne waliin jechaa haasofnaa miti. Ani faatee gabbuunee bilbilaan nama noormaalii nama nagaati qajeellotti waan jiruuf jireenya haasofnaa. Haala jiruuf jireenya haala maatii haala oolmaa bultii haasofnaa jechaadha. Wanni miidiyaa irraa tasumaayyuu qalbii keessa siin dhufu gaafa lafatti gadi buute. Namaaf kamtu dhufa namni kamitti hubata seeta akkuma as gubbaa jirtu kana lafarratti illee jirti. Maaf heerumuu dhabdee jechuun namni kun heerumuu dhiisuun dhimma nama dhuunfaati malee dhimma argiteertaa nama silaa wanni illee ilaallatu miti. Isiin maaf heeruma dhabdeen gaafiyyuu barbaachisu. Dhugaa dubbachuudhaaf fuullee fi haadha faatee miidiyaan kun haga isaan miidhallee ni qaba haga isaan fayyadallee ni qaba. Tokko waan siin jedhu abdii. Sodaatu eenyu ibidda ergu barbaadda fuudhi kaa oduu siin jedhe. Nuti hajjechaa jirru koottaa fuudhaa yookaan gartee dhimma fuudhaa haasa'uutu hin jiru. Dhugaa jirtu haasa'u jirra. Dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee isii hoggaanitti himane dhugatti gartee nama dhugaa qabuusi namni kun akkuma isinuu jettan nama kana itti dhiyaattu malee isin bartumas. Yoo itti dhiyaatte malee akkanuma nama kana waa'ee nama kanaa dubarra teessee murteessuun xiqqoo ni ulfaatti. Kanaaf warri gartee as jala yaa'ee koomantii fi jechoota gartee silaa waan tokko asirratti darbatanii fi akkasuma waan irraan beeynerraa caluma jaanii nama dubataanii haasawan kuni osoo nama kana haalaan itti dhiyaatanii dhugaa nama kanaatii fi namni kun eenyu akka ta'e silaa ni baran. Garuu namni keenya akkuma beektan yoo ati qaatee harka dhooyte hunda harka dhaabeeyta. Sanuma yoo taate malee namni gartee si dhiyaatee yookaan gartee itti yaade namni kun dhugaan nama kanaa maali jee gartee barachuudhaaf gartee yaadii godhu hin jiru. Akkuma gartee asirratti argasaniin murtii sirratti kan nu qofa yoo taate malee. Yoo gartee ati faatee olkatee namni tokko gartee waa isiin jee nama sanfirraa adabsitee bakka guutumaa guututti akka waan gartee isin suni nama gartee jechaan dhukkee namarra kaasu yookaan gartee adabnisi abaleedha akkasi qofa yaadan. Amma yeroo takka hoggaanii fi fuullee biratti hin argan. Aboo ati maal achii goota? Hay akkamitti cidheetta? Akkami gastii sanirra ol baatee ta'e sanaan jaan? Anammoo nama kana yoo xiqqaate gara waggaa torbatti ni dhiyaata. Kanaa isii wal beeynu. Maal akka isiin taateen beeka? Haadha faateetiin akkasitti walitti dhiyeenya hin qabne malee haadha faatee immoo yeroo dheeraa dubarraa isiin hin beeka. Ammoo kaniin waa'ee isii qoradhee isiin tun maal akka taate kaniin isii bare yeroo dhiyeenya kana jechuudha. Tanaaf nama kana hoggaanii fi nama tokko biratti nama gartan namni kun akka waan gartee yookaan bineensa wayita akkasinitti hin fakkaatin yookaan waan nama nyaatu miti. Kanaaf nama tokko duubaa gartee murtiitti kan nu duratti dhiyaadhaatii baradha. Laayifii namni tokko miidiyaarra jiraatu kan gartee lafa jiraatu gargari. Namoonni isin irra guddaan asirratti beektan kasilaa gartee isin sodaachisan. Akkasuma isinillee sodaattan kuni lafatti yoonii fi gartee kan isaanii waliin jiraatan ta'e nama kana barachuurraa maaltu duubatti na harkisee sadarkaa jetturra si geessa jechuudha. Kanaaf dhugaa nama tokko osoo hin beekne duuba haasa'uun gaarii miti jechuu barbaada. Yaa wallahi dhugaa keeti ani maaliif siin jedha beektaa Nasru ani hedduu amma ankuullee tana nan laala yeroo baay'ee an akkuma jette miidiyaan kun akka kiyyatti ana hedduullee na miidheera hedduullee na fayyadee jira. Namoota hedduutu gisee an silkii itti haasa'u mootummaa biyya keessa jiraatanii caalee na sodaata. Isi warri masootaa kun amanamtanii rabbi jedhaati. Silkii maaf sagalee nan tas deebisaa na warra habaartaaf akka jedhu baay'ata akka waan. Na warra habaartaa sila uf shakkii onneen isaatun guutuu miti kun osoo adda walirraa haga narraa cufatu takkana dhayatte onneen hedduu warra sodaatantu jira sii galee. Akkuma asirratti ilaalan kana lafatti illee akkasitti afaan jabaatti anafa indoomu waan miidiyaa kanarraa afaa bu'uu wayii kanan se'an yookaan
Jedhamti jaarsa kiyya achuma sireera ciibsee akka nama du'eetitti homa as taa'eetiin asii lallabuufa itti fakkaata. Ankan jaarsa kiyyaa miti namni dhuunfaa tokko gisee mana kiyya dhufe silkii iyyuu fuudheetiin rabbi si yaadhisu namicha kana deem jala kana silkii iyyuu fuudhee gorgoruun silkii iyyuu fuudhee waa lallaaluun hedduu natti ulfaata. Unkaan jaarsa kootii miti jechuudha. Namnummaan dhuunfaatu gisee na bira dhufe jechuudha. Hedduu namaaf kabajaa qaba. Lafa irratti illee akkasuma ayinaffaadhiidha. Asirratti ammoo ija jabaadha. Namni akkana na bira taa'ee laayivii haasa'uu hin danda'an. Gisee kophaa kiyya jiru sheexanni na gargaara ta'ee maal akka ta'e hin beeku waan haa ta'e waan dhiisuu iyyuu hin beeku. Thank you yaasu. Kanaaf namni dhugama jettee akkuma argetti nama madaala. Duuba kan kee maaltu jedhanii yaada. Ani waan haati irraa hubadhuudha. At least akkam seeta beektaa namni amma asirratti haati isiin akkana haasoitu kana wayita inni wayita isi akka waan isiin bar kokkee nama qabattu yoo namni waa jedhee ararte akkuma leencaa namatti rakkattu qilleensaa namatti utaaltuu kana wayii itti fakkaata. Wallaahi wabillaahi so qaamaan dhayite yoo ati nagaa ittiin akkanuma ta'an hojjettee si ilaalla walaaltu. Goota iskiriinii jedhan baqa goota iskiriinii jedhee nama ol jedhee nama laaluun jechuu barbaade. Si galee namni akkuma miidiyaa irratti nama hubataa sodaataa nama akkanaati jedhanii irra haasa'uu danda'an. Fakkeenya akkasitti fudhachuu danda'an. Sun immoo waan lafa jiruu miti. Wanta qaamaan argitu waan dachiifisa miti. Si galee. Kanaafiin namni waa murteessuu warri miidiyaa waa murteessuu hin danda'u. Kan murteessu nama bira qaamaan bira jiruu fi abbatu murteessaadha. Eegalee. Kanaafiin ati kaayoo kee wanti duubatti si deebisu hin jiru kaayoo kee itti fuufi. Akkas ta'e mee heeruma uummanni kun akkanatti si gaafateetiin dachii dhiphise kun illee itti yaadi. Mee yoo hafuura baafatan xiqqoo hafuura baafachiisu warra miidiyaa kanallee. No, heeruma barni heeruma akkanatti nafu bar. Akkanatti hafu osoo hin taane heeruma waadaa galeefii jira bar. Amma xiqqoo sii tattaaffataa jira. Sosochiisa. Ullee asirraa galchee haadha faata asirraa galchuu waan dadhabuuti gartee tanarra dhiisaa dalagaatiyya. Namni silaa sodaatamu as keessaa tokko adda durummaadhaan jara lamaan kana beekta. Ati dakkaariidha kan balbala fuulee wallahi na balbala kamesii asirraa galchiti. Aarree wal fuunee bara haadha faata isiin nu haasee bar gurbaan kun asumaa jala kana taa'ee kajeelaati gartee tun qaalli itti namarraa illee hin beektu jettee gartee itti nu haaste bar. Suuraa waliin nu haasee fi waliin nu haastee dhimma tana dubbii goota. Akkam ture beektaa naasisaa. Isin gadi joo hingoonaan kun hojjala galee jaluma san ta'a jettee. Isin tiktokii malee si quban qabdu ati miskiintichi kiyya jaluma san ta'a cooli jedheeni. Adaachumaa miira keessa galan. Nama hedduu miira keessa galchee waliif fuusise xiyya sanaa waa dhabe malee. Obboleessa kan kee barbaadi ishii Umar qoyi mee qoyan umarii kana haasofii. Ma waa qajeelte. Nama Koomenti dubbisu jira bar jala kana. Amma qalbiin akka reefuuti amma akka inni reef singiliidha lakkoofaan agarree ni jedhe sanirraa. No sadii miti maali beektaa? Umaran jennaan sadi qofa jedhee bara akka nama sibiila kun hojiimaa lafaa kaasu argite. Jedhee kan kaasu kanatti maali ammaa onnas isheen galatti. La akkasii miti waan biraa na qofachiisa jala kana waa laalu jira. Warri koomentii akka fedhe barreessaa bara. Maal jechuu eddesaa? Silaa kun waatillee hedduu. Waan ajaa'ibaa beekee fakkeenyaaf hoggaan amma gastii nama takkarra hoggaan beesan koomentii tana gallaaluu hin qabu isin akkamitti dandeessanii koomentii fi haasoo walirratti akkamitti oofuu dandeessan yoon asirra haasoo jiraate koomentii tana gatuu laalu hin dhaqqabu gallaaluu. Wallee gaatti bartanii isaa isinii. No, dhaga'i Omar. Maal qabaniifan silaa kun waatillee singiliidha sodaadhee ta'aara jette anillee singiliidha. Aya. Maal qaba jedhaa qoru? Ittaa cabsi nuure rakkoo qabu. Maa sodaatamaa? Laa maal sodaadha si sodaadhu jechuun hin jiraammi. Guyyaa takka takka kiinoo beekta siira dhufa asirratti yoo aarte nama raggattaa beekta san maayyuu dhukkina irraa kaasuu baatte. No, asummaan jaalala qabsiisi malee nama jaaladhu onne itti raggatu hin qabu.
jetteere. yaa Umar waan shakkitan qabda isleetan. Aayillee akkasitti sodaadhu san hin jedhe. Hatummaan nama jaalala beeku ta'e malee. Umar Wayyee. isii waan irraa sodaattu hin qabdaa? din way akka hazu Laa maal sodaadha waan takka irraa sodaadhu. Isaan booda atimaan nama jaalala beeku ta'e malee maal jechuun jaalala barra jirri kun asirra barsiisaa jira bara waan jaalala beeku bira kutaniitu barsiisaa jiranii tan bara. Laa ka asirraa kuniif ka lafaa tokkoo miti beektaa jireenyi garagara. a'udhu billah galafaa jechuudha jireenya bara baraa jiraata jireenya bara baraa Yaa jirri kun laayifii gartee jaalalaa tana irra caalatti gartee taasirraa tana jaalala lafatti irra jiraataa beeka jirri. Akkasimi. Ani garuu Anggaru Ani kan nama- miskinuma fakkaatee na seentee kaatee gaafa na keessaa baata ammoo sibiila ta'ee na keessaa ba'a. ani garuu deettee haadha faatee harka buutee nama milkooftee jedha beektaa? Na wallahi intalli hayyuudha maashaallah. Tama afaan yeroo takka takka fiidu sana malee. Yaa hin milkoofteen jedhee itti amana. Afaan sanii laal afaan amma taa'ee waa nama arrabsu san quraana dubbifnaan bikoo si jabaataa deema quraana beektaa? Hin beekee. Kalas bakka. Eega sodaatanii dhiisaa ayyaanaatu gaafata. Haadha faatee ati masaanuu kami bakka masaanuu tana kam jetta sira? Laata masaanuu san dhiisii yaakii masaanuu feetu si. Lagi dhaabbadhaa meetin naafisii walii gala. Haadha faatee? Masaanuu utuu dura na fuuteeti laal utuu dura na fuutee. Dhage fuullee laata akka jaala qabsooti siibisiin jaala qabsooti. No sanii osoo dura na fuutee paaworii duraa sana kan masee homaa rakkoo hin qabu. Gina muti raafi nama nyaachuun fedha. Laal nu biratti paawara duraatii fi paawara boodaa wanni jaan hin jiru. Hin jira. Hin jiru. Sana akkasin nu hubadhaa. Gisee ilmi isiidhaa waan dhalatee torbaan ga'e fakkaatu kiyya ammoo jechuudha maaliif ijoolleen ilma jaarsaa jettiin. Laal isin beektaa shamarran arsii kun bakka tajaajila gartee abbaa manaa kanatti goobasiidha. Akka ijoolleen cuuteen fakkaanne akka ijoolleen cuuteen fakkaanne waan itti hamitti beektan. Garaachoo si filatte. Humnaachi fixeetiin jedhe ana bira guutuuf na fixate bara. Inshallah fooqii ijaaramee jidduutti addaan cite seetamu ka gara bifa haarawaan gadi hoosee jira. Naafisa dhagayi laal amma naafi kulleeni viillaa jaalalaa ijaarre haadha faateeti wajjin ammoo fooqii jaalalaa ijaarra. Kanaafuu Isii finishiingii